أني كركارامينا جدا أني كركارامينا جدي راسي أما يركك راسي قلتك أنا كيسنا أني كركارامينا راسي كركارامينا أني كركارامينا جدي جمال أني كركارامينا جدي ما وكاسي حركة خلال البلد وفجأة 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 Jesus name. Come on. Ilalam. Argir. Amar kita? Sakan nargamu Koronto salam mafabu konna afur yakor sakudaja anga kuda sadeti tikanjuruda regefada Koronto salam mafa bokonna afur yakor sakudaja anga kuda sadeti takazira kanafizmu imatuma ardin kutannu namumman kenya ni bakketu mullatu gadi dumayo ademeyu namumman kenya ni kesar abor haradema Rakinni salpinni inni yeroda bannu kuni ulfina barabara isa safara male guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessa ni gara wanta jaan hin argamne ilaalla male gara wanta jaan argamu hin ilaallu wanti jaan argamu yeroodhumaaf ta'a wanti jaan hin argamne garuu kan barabaraati jedha abdiin kutan kan yerottan dubbadha abdiin kutan maaliif baay'ee kanatti keessa as biyya lafarrannaa jiran gaafa dhumni biyya lafaas ga'u ammas ennaa jiran nuti abdiidhaan jiran gaafa namni oddoolitu dhabu namni gaafa waan galu dhabu waan qabatu waan gallakkisu gaafa dhabu aniif isin abdii qabna amen jedhame abdii qabnan jedhe girmish kana farfate gaatama abdii la farfate ela ijoollee asitti yoo jiraanne garatti mana qabna asitti yoo jiraachuu baanne garatti mana hin qabnu kanaaf abdii qabda jedhamee bukkee keessanii qabaati mee abdii qabda jedhamee baay'ee kan sinnibu kakuun kan nama amanee kan nama amanneesidha kakuun abdiin garuu kan koof kan keessan kan warra Kiristoos amanee qofadha amen jedhaaka abdiin kan koof kan keessan qofadha maaliif waan amanne beekna oddoodhaan nu beekna abbaa jiraan nu beekna abbaa bullee beekna waan jiraan nu beekna amen jedhame akkasumaan joonjofne miti nuu galeet Yesuusitti kan jiraan amen jedhame nuu galeet egaa gaafa Yesuus nuuf gale abdiidhaan jiraanna fira koo abdiidhaan jiraanna gara kutaa kanaatti yoo sin deebisu gabaabadumatti waan dheeraa dubbachuudhaaf egaa yoo yeroon gabaabbatu rakkoon qabu nan dubbadha gara kutaa kanaatti yoo sin deebisu akkuma beekamu Qorontos jechuun hiikumti isaayyuu ejja jechuudha karaa biraatiin waldaan Qorontos kun amantoonni Qorontos kun ayyaana waaqayyoon kan badhaadhaan yookaan ayyaana waaqayyoo baay'een kan isaaniif kenname itti fayyadamuu kan hin beeknedha ayyaanni kennameeraaf jaalalatu rakkoo qabu gaa'ilatu rakkoo qabu itti fayyadamuu hafuura qulqulluutu rakkoo qabu kirbaata qulqulluutu rakkoo qabu rakkoo baay'ee qabu baay'ee kan sinnibu ergaan inni lammaffaa kun akka beektonni macaafa qulqulluu jiranitti ergaa sadaffaa akka ta'e haasa'u ergaan inni lammaffaa badeeraa jedhu inni kun sadaffaadha jedhu haa ta'u kamiyyuu haa ta'u Phaawulos ergaa lammaffaa kana keessatti ergamaa Kiristoos ta'uusaa kan inni ittiin akka beekamu barreeffamedha baay'ee kan nama dhibu Qorontos bara ergaan kun barreeffamuufitti amantoonni achi keessa jiran amantoonni Kiristoosin
nama 50 kan hin dabarredha. Baay'ee muraasa. Waan tolfamaan keessatti kan mo'edha. Waan tolfamaan keessatti kan mo'edha. Keessumaa saala dhiiraa fi dubartiitiin kan waaqeffamu baay'ee cimoo kan ta'an beekamoon tokko jiru. Tokko maal jedhama inni dhiiraa suni? Eskilipidis jedhama inni dhiiraa sun. Ishiin dubartii immoo Efriduutus jedhamti. Ishiin saala dubartiitiin baay'ee kan nama dhibu. Qorontos kana keessatti dubartoota gara 1,000tu ejjanii galii galchu. Ejjaanis beekamoota isaan warri Qorontos jechuu kooti. Baay'ee amala mancaa jireenya fokkisaatu keessa jira. Qorontos keessa haasaa namatti hin tolle, gurra namatti hin tolle. Dhaqaati ilaalaa Qorontos duraa boqonnaa 5 lakkoo tokko kaasa bulchuusa argitu. Gurra namaatti kan hin tolle biyya lafaa keessa kan hin jirretu waldaa Qorontos ishii bara Phaawulos ergaa barreesse keessa tureera. Waan suukanneessa, waan jibbisiisa, waan kadhee kadhachaa isaan bira taa'ee barumsa barsiisee gaafa achi deemu waan biraatti gaafa isaan kufan jajjabeessuudhaaf ergaa kana barreesseef. Ergaa kana barreesseef. Akkuma kutaa kana keessatti argitan jechuudha. Abdiin kutannudha. Ergama qabnaa, ergaas qabna. Amen jedhameef. Ergaas qabna, ergamas qabna. Abdiin kutannu ergaa keenya galmaan gaannu malee jedha. Sana darbee waan tokko haasaa Phaawulos. Keessumaa rakkoon akka jiru naas immoo Qorontos mallattoo boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hanga 9 dhaqxanii gaafa ilaaltan waan guddaa tokko argitu. Qorontos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hanga 9 dhaqaa ilaala. Ammas nuyi warri wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kun jedha. Kan nutti kenname qodaa subee cabu keessa kan jiru waan gati jabeessadha, ulfina qabeessadha, aangoo qabeessadha. Hojii gurguddaa kan hojjetudha. Kana eeguudhaaf humnumna gararraa kan keenya osoo hin taane kan Waaqayyooti jedha. Ameen. Pirogosittan hima aniif isin waan baay'eedhaan cabnee baduu otoo dandeenyu Waaqayyo nu eegeera. Haleluuyaa. Kanaaf eegamneerra. Aniif isin Phaawulos maal dubbachuu barbaade? Namni biyyoorraa akka hojjetame haasa'uu barbaadeeti. Qodaa subeedha. Qodaa subee kana keessa immoo waan gati jabeessa Waaqayyo kaa'eera. Maaloo iyyaati inni na keessaa gati jabeessa jedhame. Maal jettanii? Maqaa Yesuus isiniif haa ta'u. Isa gati jabeessa kana immoo ani eeguudhaaf humni kan koo miti, humni tokko jira. Humna sana gararraa immoo humni tokko jira. Humna gararraa kan Waaqayyooti jedha. Ameen. Kan Waaqayyooti. Akkana qodichi cabee inni gati jabeessa ta'e inni hojii guddaa hojjetu akka hin bannetti eegumsa qabani. Eegumsa qabdaati. Ameen jedhame. Kunis abdiidha. Eegumsa qabna. Kanaaf akka jedha Phaawulos innaa haasa'u. Akka jedha keessumaa kutaa sana keessa dhaqxanii innaa ilaaltanii waan gurguddaa innaa haasa'utu jira. Akka jedha karaa hundumaan hin rakkanna. Rakkoon jira moo hin jiru? Kiristinnaa keessa rakkoon hin jiru hin jedhina. Booda ilaalla. Rakkoo karaa hundumaan hin rakkanna. Karaa meeqa? Karaa meeqa? Garuu badduu hin baanu. Ameen. Rakkinni badduus hin baasuudhaan hime rakkoo nama lubbuu keessaniiti. Wanta ammas qabate kun jedhaan hime. Ammanumaatti sirran taa'u jedhaani. Akka jedha gaatu badduun baanu heddi jedhan biratti ela badduun baanu waan goonu si wallaalla. Maal goonu? Waan goonu si wallaalla. Garuu abdiin kutannu jedha. Waan goonutuma wallaallu maaltu jira? Maaloo waan goonutuma wallaallu bitaa mirga keenyatti naannofne waan dubbannu gaafa dhabnu, waan goonu gaafa dhabnu, waan qabannu gaafa dhabnu, waan ilaallu gaafa dhabnu, michuu gaafa dhabnu, hirkoo gaafa dhabnu, nama nu eeyya, nama nu hirkisu, nama yaada keenya hirmaatu, nama rakkoo keenya hirmaatu gaafa dhabne abdiin kutannu. Haleluuyaa. Meeni abdii qaba jedhame. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaaf maccaa galgala kana namoota baay'ee abdii isaaniitti jagodha. Ameen jedhame ka. Kanaaf abdiin kutannu dhiqidhan mul'atti immoo akka jedha
ari'atamna garuu hin gatamnu. Maal hin taanu? Ari'atamuun jira, gatamuun hin jiru. Yeroo kun haasa'inaa nattammaate qormaani nattammaate booda sun bada natti qormaan nammaate iddaan Yesuus namane nattammaate jetta miti. Lakki qormaani nattammaate miti ganaa sin qoraasayyuu. Ganaa sin qoraasa. Sin qoraasu malee homtuu sin keessan ta'u. Ameen. Isin amma qormaata sodaatan miti qoraasamuunu jira. Waa'ee qoraasamuu mee qabee yookaan immoo coocoo ishii jennu okolee haadhotiin hin beeku waa'ee qoraasuudha kana. Otoo qoraasamee fooliinsaa waan gaarii ta'e inni keessa jiru ni aannan balleessu finiinee keessaa too yaa'iin aannanitti hin namu. Akkas godhu ibidda fidanis ammas itti hudumu foksoodhaan immoo hin haru. Ammas immoo edda dhaame mudatu ammas finiinee keessa yaa'u. Eddasi keessa iddana keessa yaa'e mudatti Waaqayyo qodaa ol funaan godhata. Ameen jettanii? Gaasana bakka gaafa qormaan sitti hammaate gammadaan jedhan. Engada paastar dubbateera. Qormaan ani ndawon beektu dhugaadha. Qormaata keessatti dabaluun edda jiraate haa dhufu. Hello. Haa dhufu hin jedhe. Duuma jiraachuu barbaaddu sinam. Jiraachuu miti. Du'a sodaattu moo cubbuu sodaattu moo? Abeet. Du'a moo cubbuu sodaattu sobanana? Cubbuu moo du'a sodaattu? Du'a sodaattu miti. Cubbuu hojjetiin haagaati. Du'a sodaattu taanaan cubbuu hojjetina isin garuu kisaaraa keessa jirtu. Du'a sodaattu taanaan kisaaraa keessa jirtu. Yaa kisaaraa yoo xiyya noorachuu loo. Maaliif sitti fakkaate? Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 21 akka jedhu Phaawulos akka jedha. Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 21 anaaf Kiristoos jireenya duuni bu'aa kooti jedha. Ameen jettanii laata? Macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa tokko immoo lixanii yoo ilaaltanii guyyaa dhalachuudha guyyaa du'uu wayya jedha. Kanaaf maal wayyaree? Hello. Du'uu moo jiraachuu wayyaan jedhe. Haa ta'u. Maal rakkoon qabu? Taanaan. Egaa hin ari'atamne garuu abdiin kutannu. Waan goonuu wallaalla. Elemee ijoollee lafaan dhaamna garuu achumatti nafnu jedha. Lafaan maal ta'uun jira? Achumatti hafuun hin jiru. Ameen. Waan mamma keessa jirtu keessatti Waaqayyo sin hambisu. Egaa edda akkas itti ilaalle waan tokko daddafe dubbadheetanii ammas gara kadhannaatti dhufna. Elemee abdii qabaachuun mogolee namaa cimsa. Abdii qabaachuun deemsa itti fufinsa akka deemnu nu gargaara. Abdii qabaachuun gammachuu namatti tola. Abdii qabaachuun ilaallatanii deemuu na gaafata. Haleluuyaa. Yaa tokko sitti himame waa'ee abdiidha. Dubartiin garaatti baattu innaa garaatti baattu dhiirasaa ta'u dubaras haa taatu shinnalattu baruu haadha mucaan ta'a jetti. Gaafa deemtu amma maayinni abdii qabdi boru mucaan baadha. Boru mucaan koo kun hin dhalata gara harkattan baadha. Ijaanaan ilaala jetti. Kanaaf maal gooti gaafa deemtu akkuma barbaadde akka duriitti hin deemtu. Jettee hin deemtu. Zanaa koraa jettee tarkaanfatti. Maaliif? Waatu garaa keessa jira. Maal abdii baruu dhalatee ijaan ilaaltee Waaqayyoon galateeffatu eebba karaa tokkoon immoo. Ameen. Kanaaf dubartiin garaatti baattuun ulfina qabdi. Hundumtuu oddoo ka'ee laataaf. Keessumaa kun warri Finfinnee nu barsiisuu danda'u. Baasii keessatti dubartii yennaa arganii ka'uuf taasii galaas taa'ee jedhuun dursa kennamaaf. Mee anaaf dursa kennama jedhame. Dubartiin nama baattu oddoo argattu miti ati Kiristoosiin baadhu abdii qabdaa min jedhi maaloo. Haleluuyaa. Oduun baatiin oduun baatiin hamiin baatiin hannan baatiin waan biraan baatiin Yesuusiin baadhu ulfina qabda abboo. Akkuma dubartittiidha namni karaa innaa deemtullee asiin darbe akkas godhi ulfina kennuuf karaa gallakkisuuf gaafa Yesuusiin baattee deemtu hunduma karaa akkasii gallakkisan jedhe. Maaloo abdii qaba jedhi meeqa? Abdii qabna gaafa Yesuusiin baannee deemnu jireenyi keenya deemsi keenya naamusa qaba. Mee ani nama naamusaati jedhame. Yoo kiristaanonni qulqulluu
Abboonni Waaqayyoo maal jedhu laata? Balagee miti yookaan immoo qalxaaxaa yookaan nama naamusa hin beekne miti. Akka jedhe Phaawulos dubbii afaan kee keessaan ba'uun sitti faradama, siif faradame. Dubbii afaan keessaniif of eeggachuu qabdu. Maaliif? Ijoolleen kanuma abbaa fakkaattu wayya. Kan bara fakkaattu miti. Ana abbaa fakkaattu. Bara fakkaatina. Ana fudhatan kun akkaataan taaneen hin deemnu, akkaataa taaneen hin nyaannu, akkaataa taaneen hin hojjennu. Ani faarfannaan Girmaanii kun tola. Hin nyaadhu biddeen ormaa jedhe. Mee nyaannu jedhame? Hin nyaannu biddeen ormaa. Ameen? Hin nyaannu. Maa? Hin nyaannu abdii qabna nuti. Ameen? Har'i baruu miti ameen jedha maalome? Firakoo ati abdii qabda. Har'a wanti dukkanaa yoo jiraate, har'a wanti si qabe yoo jiraate, har'a wanti si dhaabe yoo jiraate, boru karaa gallakkisaa hin dabarta. Ameen jedha maalome? Kanaafi abdiin kutanii nuti abdii kutatiin. Abdiin kutatiin. Har'aan isa har'aatiin baruu si madaaliin baruu kan biraati. Maaliif abdiin kutanne? Gabaabaadhumatti tokko haareffamaa jira. Ameen. Maal jettanii? Haareffamaa jira. Akka jedha Phaawulos innaa dubbatu Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 namummaan keenya inni bakkeedhaa kun gadi dhumaa yoo adeemeyyuu keessi keenya har'aa boru haaraa adeemaa jedha. Yoomiif yoom? Yoomiif yoom? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri Waaqayyoo inni chaarji nama godhee humna sitti godhu amma sitti nam bu'aa jalqabu. Ameen jedhaa meeqa? Gara bira tokko kiristaanonni keenya abdii kutannaa odeessu, leeyyoo odeessu, dadhabbii odeessu. Lakkobboo ani sittanuma galgala kana hafuurri Waaqayyoo inni si haaressu jira. Hafuurri Waaqayyoo inni na haaressu jira jedhamee iyyaati. Akka jedha dubbiin Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 23 akkas jedha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 23 irratti hafuura yaada keessanii keessatti haareffamaa jedha. Maal keessanitti? Hafuura yaada keessanii keessatti haareffamaa. Edda jedheen boodatti immoo Isaayyaas immoo akka jedha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 keessumaa immoo dhaqxanii gaafa ilaaltan lakkoofsa 31 irratti waan guddaa tokko haasaa namni Waaqayyoo. Namni guddaan kun akka jedha. Ijoolleen hin dadhabu jedha. Ijoolleen hin dadhabu. Hin mudukus. Dargaggoonni kufatanii hin kufu. Yala ijoolleenis hin dadhabu. Dargaggoonni kufatanii hin kufu. Garuu jedha namni Waaqayyoo. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffamaadha. Haleluuyaa. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii maal ta'a? Haloo maal jettanii? Hin haareffama digideen boodatti akka joobiraas baalleedhaan oliin ta'u jedha. Ameen. Waa'ee amma joobiraa baay'ee sinitti mun barbaadu. Fagoodha seenaansaa. Akka jedha hin fiigu, hin dadhabani, hin adeemu, garuu hin mudhukaani jedha. Harri Waaqayyoon abdiin eeggatani humni isaanii hin haareffamaa. Kaa joobiraas hin ta'u qochoon isaaniif kennamaa. Hin deemu, hin dadhabani, hin fiigu, hin mudhukaani. Maaloo jira hin lolamu garuu maaltu jira fira koo? Lolli jira garuu mo'amuun hin jiru. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusin abdiin akkasii sin haadhaan. Kanaaf abdiin jira. Elemee biyya lafar hin gowwoomina. Biyya lafar nannaa jirtan homaan baawala. Akkas maatee hin jedhina. Rakkoon jira. Yesuusuu hin soomne. Yesuusuu himeera. Biyya lafaan naa jirtan rakkoo qabdu. Jabaadhaa. Ani mo'adheera jedhe malee rakkoon hin jiru hin jedhe. ሕይወት ክርስትና አልጋ በአልጋ አይደለም ወገኔ። ገቲ ባፍቴፍ ገቲ አልገታሜ እንጀሪኛ ማሎሜ ከናፍ አብዲንጅራ የሎሊ ፋየትዩ አብዲንጅራ የወደደቢን ባየትዩ አብዲንጅራ የወንተ ደወላሶኑ ቀበዩ ጋፍቶ ኮኮፉኔ ረባና ሃሌሉያ። አብዲንጅራ ሚልካነ ረብዴ በረቴ ሚልካነ ረብዴ ወጂ ከራጭፈሜ ቆቴቲ ሰኝንቴ galma ga'uu dhabe akka barbaade ta'uu dide tajaajila boobbiin hin jira.
Tajir abdiin injiran jedhe. Kadhattee deebii dhabde caljala abdiin injira. Galgala kana waa'ee abdii sinitti lallaba. Abdiin Waaqayyoo sinitti aanamu sabanana. Ameen. Ilmi warri dadhabne irra jettan, warri dhibeen nutti hammaateera, rakkoon nutti hammaateera, gidiraan nutti hammaateera jettan, galgala kana siniin misiraachoon qaba. Humni Waaqayyoon ni haaressu sin argata. Mee na haaressa Waaqayyo jedhame. Maal jettanii? Maaloo na haaressa Waaqayyo jedhame. Obboo koo, haadha koo, immoo, obboleessa koo, abbaa, sinittan hima. Kiristinnaan borcanii jiraachuu miti. Adda baanii jiraachuudha. Ameen jedhaa kaa. Kanaaf abdiin qaba jettee hedduu margitee walitti hin ta'u. Biyya keenyatti akkas jedhu haasaa tokko asitti abaarsoota hin beeku. Xulluphee jedhu. Amaariffaan xulluphee jechuun waan margan keessa dhaqanii xilli jedhanii lixu jechuudha. Kiristinnaan waanuma xulluphee nama godhu. Kiristinnaan nama naamusaa nama godha. Ameen. Simboodha kiristinnaan. Simboodhaan jedhe. Intala tokko jirti otoo naan gara kiristiinaatti dhufin naan arga. Fungaa doforee wayiiti. Fokkiftu. Fungaa ishee tugooti. Garuu waan ta'e akkatti ishiin laphee namaa coostu. Nan ilaala. Intalli kun maa inni ishiin oslaa fungaadha on jedha. Innaa deemtu maqaa nini jechaa deemti. Yeroo hundumaa waan ishiin jettu hin beeku. Ani fuunee gooftaa mana. Maalumaan jedha. Elebar dhugaadha waan ta'eetirraa mul'ata. Waan ta'eetirraa mul'ata. Booda gaaf kaanii gaafa waldaa dhaquu hin faarfatti. Xinnoo ishee ennaa keessatti cobuu jalqabu. Ahaa edaati pheenteedha jechuun jalqabe. Pheenteen ijoollee daalachaa miti, saakachaa miti, joortuus miti, ajalwaayis miti, ejjituus miti. Pheenteen nama dibataa. Hallelujah. Pheenteen jechuun illee ani badaanaaf hin galu. Pheenteen jedhamu kuni hiikan qabu. Sanan dhiisa. Kanaaf ati obbarteettaa jedhanii nama bukkeessaniti. Wayaa meeqa uffattee jirtaa jedhaan himee. Jireenya meeqa jiraattaa jedhaan himee. Isa situ beeka gaa. Situ beeka. Garuu abdiin elamma sinittan himaa. Waan sinnaale keessaa bahuudhaaf warri abdii kutattan galgala kana Waaqayyo gooftaan maccaa akkas jedha. Humna koonan ergaa isinin haaressaa achi isinin baasaa jedhe. Namni kan dadhabe yoo badallee ijoolleen koo gatuu jechaa jira Waaqayyo. Ameen. Kanaaf galgala kana humni Waaqayyoo dhufee kan haaressu baay'eetu jiru. Dhaqaa ilaala ammas. Dhaqaa ilaala. Dhaqaa ilaala. Abdiin jira. Abdiin jira. Lammaffaatti maaliif abdiin kutanne nuti yoo jettan rakkinatu ulfinaan nu qopheessa. Maa jettanii? Qorontoosaa lammaffaa boqonnaa 4:17 dhaqaa ilaala. Rakkinatu maaliif nu qopheessa? Maal jedhame rakkinatu maaliif nu qopheessa? Sirriidhaan ni kaleessa paaster dubbatti kaleessa. Sirriidha jechuudha. Elakka jedhu salphinniif rakkinni inni nuti yeroodhaa baannu kuni ulfina isa safara malee guutaa deemuuf nu qopheessa. Hallelujah. Mee ulfina moo salphinatu irra xinnaadha. Beratti maami ulfina moo salphinatu irra xinnaadhaan jedhe. Maal jettanii? Maal ulfinni dabalaa deema salphinni gad bu'aa deema. Ameen. Salphinni keenyaaf rakkinni keenya nuti yoomii baannu yeroodhaaf Waaqayyo gooftaan maccaa gingilchee sirraa gadi dhaga. Ameen. Kanaaf ela jala mureen sinitti hima dubbiin Waaqayyo wal fakkaataan lafa kanatti bacaa jira. Warri irra gidiraa keessa jirtan, warri irra jireenyi sinitti addaa'e, warri manni keessanitti jireenya jibbitanii du'a kadhachaa jirtan, warra deemtanii daldaaltanii milkaa'ina dhabdan, warra hojii mootummaa keessatti waraanni sinitti baay'ate misiraachoo sinitti hima Waaqayyo gooftaan maccaa waa qopheesseera. Ameen. Mee anaaf jedhame rakkinuma keessatti jedhame Waaqayyo jedhame anaaf waan guddaa qopheesseera. Roomee boqonnaa 8:18. Roomee 8:18 dhaqaa ilaala. Akka jira dubbiin Waaqayyo Roomee 8:18 irratti akka jira.
isanuuf mul'atuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamu akka hin dandeenye ani nan beeka. Haleluuyaa. Dhibbinni keenya inni si'anaa kun ulfina nuuf qophaa'e wajjiniin, badhaasa nuuf qophaa'e wajjiniin, jireenya nuuf qophaa'e wajjiniin wal bukkee qabamee madaalamu jedha Phaawulos. Haleluuyaa. Phaawulos ilaalaa rakkina keessa taa'eeti, rakkina keessatti jiraateeti ulfina isaa ilaalaa jira. Gaafataati rakkinni dhufee hujuu isa baloo rakkina keessa taa'ee maal ilaalaa jira? Kiristinnaan kana na fudhako. Wadiina koo jedhamee fudhate. Ani abdii qaba. Eessa lixxaa jedhamee. Laftis yoo baqe firoota koo yoo horiin goorantuu keessaa dhabamani, yoo midhaaniin gootaraa keessaa dhabame, yoo lafti hurgufamte ani isin abdii qabne jedhame. Ani abdii qaba jedhame. Sadaffaa. Egaa fira koo rakkina sodaatina. Rakkinni ulfina safara hin qabne nu qopheessa. Ameen. Sadaffaa maaliif abdiin kutaneef gara waan ta'een hin argamne waan ilaalluufi. Haloo gara kam ilaallaa? Jedhaa ka eessa laaltu? Meenuu bukkee keessanii qabaati eessa laaltaa jedhaan hime. Eessa laaltaa jedhaan hime. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 4:18 yoo laaltani nuti gara waan ta'een hin argamne malee gara waan ta'een argamu hin ilaallu jedha. Wanti ijaan argamu yeroodhaaf, wanti ijaan argamne kan bara baraati jedha. Ameen. Elagaa wanti ijaan argamu hin barbaadamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos waan isin barbaadan Waaqayyo isinitti hin kenne. Bagan jedhe. Waan isin barbaadan Waaqayyo isinitti hin kenne. Nambade. Wajjuma baafnee dubbifna koottaa gaati. Haarsaa Daawit 106 lakkoofsa 15. Lakkoofsa 14 eegnaa dubbisa. Namni akkana dubbisu hin barbaade kan. Haarsaa Daawit 106 lakkoofsa 14 akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. 14 lafa duwwaa keessatti kajeellaan cimaan isaan hin qabate. Lafa duwwaa keessatti kajeellaa cimaan isaan qabate. Lafa onaa keessattis Waaqayyoon hin qorani. Waan kajeellaan isaan qabateef Waaqayyoon hin qorani. Inni waan isaan barbaadan hin kenneefi. Dhaggeeffadha. Inni waan isaan barbaadan hin kenneefi. Garuu dhukkuba isaan golgoleessu isaan keessatti erge. Dhukkuba maal godhu? Waaqayyo fedhii garaa kee guutee si golgoleessu mannaa si dhoowwachuu wayya. Garuu isinitti bagaate waan ati barbaaddu si dhoowwate Waaqayyo gooftaan maccaa waan si barbaachisu irratti haa dhangalaasu. Baqa sati beeka ati hin beektu. Namni albaadeessa. Doktor Alamuu Biftuu akkas jedhani. Israa'el jedhani Misir keessaa ba'an malee Misir Israa'el keessaa hin baane jedhani. Maaltu Israa'el keessaa hin baane? Biyya lafaa keessaa baane malee biyyi lafaa meenuu keessaa yaa'een dhumne. Kanaafuu otoo hin beekin haati ijoollee Zabidiyoos sunis kaan mirgaan kaan bitaan jette mitire waan kanatti hin beektanii jedheen gooftaa Yesuus. Kanaaf fira koo wanti ijaan argamu yeroodhaaf akka jedhagaati. Agalala Roomee boqonnaa 8:24-25 nuyi abdiidhaan fayyinee jedha. Nuyi maaliin fayyinee? Haloo nuyi maaliin fayyinee? Wayyaadhaame nuyi maaliin fayyinee? Nuyi abdiidhaan fayyinee. Abdiin ijaan argamu immoo abdii miti jedha. Nuyi abdiidhaan fayyinee. Abdiin ijaan argamu immoo maal miti? Abdii miti. Namni waan ijaan argamu hin abdataare. Wanti ijaan argamu, wanta ijaan hin argamne yoo abdate garuu obsaan hin eeggataa jedha. Ameen. Baay'ee kisaaraa keessatti nama kan hambise maa inni jettan. Waanuma ijaan waame waan ijaan argamu barbaaddu moo barbaadan sinam. Hin barbaaddu moo barbaadan hin jedhatti maa kamaan odaa keessan.
waan ijaan argamu waan ijaan hin argamne barbaadduun jedhe. Kan barbaadu mi'a sinnatti himaa warra siin kan barbaadu waan ijaan argamu waan ijaan hin argamne barbaadu. Waan ijaan hin argamne barbaaddu sangaan barbaaddu midhaan hin barbaaddu qarshiin barbaaddu barbaaddani maarree maa wal somna kaname fedhiin namaa daangaan qabu dhaloota baay'ee elame firotan koo ani waa tokko sinitti masirratti ila waan tokko yaada keessan jijjiirradhaarra waan tokko sinitti agarsiisa elame inni ijaan argamu waan ijaan hin argamne bakka bu'uu hin danda'u. Inni ijaan hin argamne garuu waan ijaan argamu harka keetti naquu danda'a. Ameen. Inni ijaan hin argamne waan qabatamaa sitti laachuu danda'a. Inni ijaan hin argamne waan qabatamaa gochuu danda'a. Inni ijaan hin argamne waan qabatamaa biqilchuu danda'a. Kanaaf firakoo ija kee waan biyya lafaarraa kaasi. Maal yoo jettanii wanti ijaan argamu abdii nama kutachiisa. Mogolee namaa raasa. Abdii nama dhoowwa. Jireenya nama dhoowwa.